Bara darbigaa yeroo akkasii iddoo manciisaa jiru ciiseen karoora 2016 waan natti fakkaatee yaaduun jalqabe. Isaan keessaa tokko YouTube irratti subscriber 50 argachuu ture, which is completely milkoomni jechuudha. Amma irratti subscriber even 5,000 iyyuu hin galle. Kan 2017 gaa arrara taa'ee gaafa yaadu akka bara darbee sana ta'uu irra xiqqoo ishee steepii tokko illee fooyyee pilaanii gaarii baasuu fayyaale jechuudha. Sana immoo yeroo deemee riisarchii godhutti gaaffiin kun gaaffii namoota baay'ee ture. In karoorsina garuu akka karoorsinetti milkeessuu hin dandeenye. Isa kanaaf immoo karaa gaarii ta'e karoora milkaa'uu danda'u akkamitti akka karoorsinu haalee shan gaggaarii ta'an akkamitti akka karoora qabatamaa ta'e baasnee ittiin hojjechuu dandeenyu akkasumas itti milkaa'uu dandeenyudha jechuudha. Amma xumura viidiyootti naa wajjin tura kan naganne. Welcome back guys, this is Mr. Wake here as video biraa dhaabatti dibnee irraa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan chaanaalii kana irratti wantoota teekinooloojii wal qabatanii fi akkasumas wantoota sirreessi ta'an haasofna. Subscribe gochuun maatii ta'uu nagatina. Egaa inni jalqabaa utuu gara pilaaniitti hin deemin waan lama adda baasuu qabnaa jedhee hawwii fi karoora seennudha. Fakkeenyaaf amma mucaan kun kutaa 10 baraa ta'e kutaa 11 gaafa dhufu wiishiin isaanii guddaan kan barataa kamiyyuu gaafa seenu barataa cimaa ta'uudhaan gaafa manaa fi daftara bitatee kilaasii seenu barataa cimaatii manaa. Inni kun hawwiidha. Hawwiin immoo yeroo baay'ee veegiidha jechuun determaayindii miti. Facaadha. Kanaafuu pilaanii gaafa goonu immoo akka inni sanaa wajjin wal fakkaatee pilaaniin keenya akka wiishiin taaneef wantoota nuyi steepiin follow gochuu qabna jira jechuudha. Steepiin kun gabaabumatti smaart pilaan jedhama jechuudha. Egaa pilaaniin kun smaartii jechuudha kun qubeedhaan godhamee of jalatti kaategorii qabachuudha. Isa kana hundasaa kallattiidhaan walii wajjin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa S stands for specific isa jennuun dhaabata jechuudha. Specific jechuun waan murtaa'aa wayii. Fakkeenyaaf amma barataan sun barataan cimaan taa'ee seenuu irraa waan specific idee murteessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma barataan sun gaafa pilaanii baasu qooda barataan cimaa taa'ee pilaanii baasu maal gochuu danda'a? Isa duriirra toop 10 keessa ba'uun qaba jedhee seenuu danda'a yookiis average manaa fiduun qaba. Yeroo kana maal ta'a specific ta'a jechuudha. Garuu fakkeenyaaf amma yeroo barataa cimaa jedhee galu garuu veegiidha. Cimina isaa sana maaliin murteessinaa dhuma barataa zeen doof jedhee bara gaafa dhufu bara hin gadda 20ffaa ture yoo 19ffaa bara nabee cimaa jechuu dandeenya. Yookiin tamaariin ta'e keessaa dhiisee 15ffaa yoo biyya akka irraa out of nowhere cimaa dhachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf hawwiidhaan sun veegiidha waan ta'eef waan specific ta'e wanta murtaa'aa ta'e wanta qabatamaa ta'e tokko murteessuudha. Example biraa fudhachuuf yoo namni tokko ulfaatina isaa qannasuu barbaade yookiis dabaluu barbaade ulfaatina kun dabalaa jedhee yookiis nan qannasa jedhee itti seenuun inni kunis ammas hawwiidha veegii ta'a jechuudha. Undetermined. Kanaaf iyyuu specific gaafa goonu garuu kiiloo ammanaa qannasuu hin qaba. Wayi kiiloo guraan kiiloo 50 dabaluu hin qaba warra qannasuu hin qaba jedhee itti seenuu danda'a jechuudha. Specific inni jennu gaa waan akkasii dirratti qabataa jechuudha. Inni ta'an immoo pilaaniin baasnu suni specific erga ta'e measurable ta'uu danda'a. Measurable gaafa jennu immoo wanta safaramuu danda'u tokko. Fakkeenyaaf barataa cimaa yoo ta'e jedhee hammam barataa cimaa ta'e seeru measure gochuu dandeenyu jechuudha. We can't measure that one. Garuu average manaan fida gaafa yeroo barattoota jiran irraa average manaa fide waan ta'eef utuma wanni hin ta'iniyyuu manni barumsaa ofiisaa barataa cimaa jedhee assaayinii nu godha jechuudha. Kanaafuu mucaan kun qooda barataan cimaa hin ta'a yookiis hammana hin ta'u wanta measurable ta'e wanta safaramuu danda'u tokkoon pilaanii sana baasuu qaba jechuudha. Yoo barataa yuunivarsiitii ta'e gireediin kun maal ta'uu qaba? B+ moo C+? Yoo barataa kutaa gadii ta'e maatsii hammamii 90 moo 80 dhibba moo 70 waan jedhu sana wanta measurable ta'e wanta safaramee booddee madaalamuu danda'e jechuudha. Kanaafuu mucaan kun barataa cimaa ta'uu qaba irraa averaging ko kanaa ol ta'uu qaba yoo jedhee more measurable dha jechuudha. Wanta safaramuu danda'u jechuudha. Tokkoffaa specific dha, lammaffaa measurable ta'a jechuudha. Erga kana lamaan jennee inni sadaffaa immoo achievable ta'uu qaba. Inni kun baay'ee faniidha. Fakkeenyaaf amma barataan barreen gaddaa karaa duwwaa tokkoffaa bee tokko bara nama karaa fuulduraan tokkoffaa ba'a yoo jedhee as ta'uu hin danda'u. Jechuun nama kamiifuu seensi hin kennu. Maybe ta'uu danda'a out of nowhere. Baay'ee namisichi sun yoo cime ta'uu danda'a garuu reeriidha. Tokkodhaan lama akka jedhamu wanta achievable ta'e wanta milkeessuu dandeenyu tokko yoo karoorsedha. Fakkeenyaaf akka jalqaba irratti kaasee bara darbee subscriber 50,000 fan karoorfadhe. Gaafa research gara godhu baay'ee ofitti kolfaa ture. Garuu gaafa kanneen gibbii seennu even YouTube hojjechuu mitiiti isa namni hojjete ilaaluuf illee yeroo argachaa ture jechuudha. Isa kanaaf egaa waan achievable ta'e kaa'uun irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf amma mucaan kun yoo 20ffaa beerate directly raankii keessan galaarraa top 10 seenuu qaba jedhee yoo karoorse amma ta'e fooyyee qaba jechuudha. Maaliif isa kana achievii gochuu danda'a jechuudha. Relevansii gaafa jennu immoo barbaachisummaa wanta sanaaf generally relevansii gaafa jennu wanta nuyi irratti karoorsaa jirru sun hojjechuudhaaf wanta nuyi murteessaa jirru suni actually nu fayyaduu qaba jireenya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf yoo amma wanta relevantii ta'e qofaatti xiyyeeffannee pilaanii goonaa jechuudha. Inni ta'an immoo isa dhumaadha. Kanaaf egaa inni shanaffaa kennu ammoo time boundary kennuuf jechuudha. Pilaanii keenyaaf akkasii yommuu jedhu pilaanii ta'e tokko yookiis karoora ta'e tokkoof
taayimiin itti dhumu minimum taayimii minimum baawundarii kennuufi qabna jechuudha. Guyyaa akkasii keessatti saayitii akkasii keessatti ji'a 3 keessatti ji'a 2 keessatti isa keenya jechuudha. Waan akkasii taayimii loojikaalii ta'e taayimii taaksii sana madaaluu kaa'uu qabna jechuudha malee kiiloo 10 qannasuuf kiiloo 5 qannasuuf waggaa tokko guutuu yeroo inni waan akkasii tokkoon productive nu gochuu danda'a jechuudha. Generally time based inni nu jennu kuni goolii sana deebdaayinii dhaabbataa ta'e kennuudha jechuudha. Walumaa galatti goolii yookiis pilaanii tokko yeroo seetii goonu smart kan jedhu kana follow goone yoo jennu esiin gooliin specific ta'uu qaba. Emmi gaafa jennu measurable wanta safaramu ta'uu qaba. Achievable wanta dhugumaan mirkaneessuu dandeenyu malee wanta humna keenya walii ta'uu qabu. Inni biraan immoo relevant wanta deemaa jiru fuuldura keenya wanta hojjechaa keessatti waan nu fayyadu ta'uu qaba. Inni itti aanu immoo time bound qabaachuu qaba jechuudha. Deadline gaarii isaa qabaachuu qaba jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. Dhammatee wanta irraa akka argattan abdii guddaan qaba. I know zirriitti organize taane because waan itti fayyadamee darbeetu taane waan research wariidha waan ta'eef sirriitti organize taane garuu wantu kun na fayyadamu nan fayyadne isa jedhu immoo bara dhufu yoo waaqayyo nama isaan godhee walii wajjin ta'inni irratti kan haasofnu ta'a jechuudha. Egaa amma yeroo kanatti waan daawwattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo kana jaallattaniif ta'e like gochuun akkasumallee subscribe gochuun chaanaalii kanaaf faamilii ta'uu hin dagatinaa. Akkasuma immoo algooriizimii YouTube viidiyoo kana push godhana baay'ee biraan ga'ee akka audience baay'ee horannu maqaa keessanii beessa akka jiraattan qofa comment jalatti naa barreessuu akka hin daganne. Warri immoo 2018tti iskilii baradhee inkaamii mataa putee argachuun barbaada karaa garaagaraa warri jettanii viidiyoo kana yoo ilaaltanii iskiliiwwan kamtu gaariidha. Bara dhufutti yoo maal baranne iskiliiwwan akkam yoo baranne more inkaamii gaarii argachuu dandeenya. Zero breakdown godhee hojjedheera waan ta'eef seentanii enjoy gochuu dandeessu. Amma viidiyoo taanu wal agarruutti. Bye.